Nagaan isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan baga nagaa taatanii. Ani barsiisaa Muusaa Muhammadii. Har'aaf kan qabadhee isinii dhiyaadhe unit 1 about relation in the function, part 3 about graph of what? Inverse relation. Maatiiwwan Abdii Akkaadaamii hundi keessan chaanaalii kennaa, chaanaalii Abdii Akkaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jechaa. Part 3 about graph of what? Inverse relation. Graph of inverse relation kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. In today's part, we will see about that graph of inverse relation ni ilaalla. Graphiin inverse relation haala kamiin akka graaf isaanii kaafnu ni ilaalla. Step is what? We use to sketch the graph of what inverse relation. Akkamitti yookaan steepii kam fayyadamnee graafii inverse relation tokko kaafnaa yookaan graafii relation tokko kaafnaa kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Relationship between what? The graph of the given relation with what? The graph of what? Inverse relation. Hariiroon isaanii walitti dhufeenyi isaanii graph of what? The given relation dhaa fi graph of inverse relation maal akka ta'e ni ilaallaa jechaadha. What's our objectives of the lesson? Kaayyoon lesson keenya kanarraa barnoonni keenya kanarraa dhuma isaa irratti yeroo barattanii xumurtan kan isin at the end of this video you should be able to maal ta'uu qabu explain steps we use to sketch the graph of what the inverse relation. Step kamiin yookaan wantoonni graafii kana kan yeroo kaasnu karaalee ittiin fayyadamnee graafii kana kaasnu himuu qabdu jechaadha. Explain gochuu qabdu, ibsuu qabdu jechaadha. Akkatti kaasna akkana akkas goonellee jettanii ibsuu qabdu jechaadha. Sketch the graph of inverse relation. If the relation is given, hariiroon tokko yoo isinii kenname inverse isaa barbaaddanii graafii isaa kaasuu qabdu jechaadha. Hariiroon isaanii walitti dhufeenyi isaanii graph of what? Inverse relation fi graph of the given relation relationship gidduu isaanii jiru maal akka ta'e identify gochuun qabdu jechaadha. Okay. Graph of what? Inverse relation. The graph of relation and their inverses are related in what? An intersecting way. Remember that in coordinate system of ordered pairs of AB, ordered pairs of what? AB, and ordered pairs of what? BA are what? The image of what? Each other. Fakkeenyaaf XY coordinate irratti tarreen cimdiin ABaa fi tarreen cimdiin ba'aa immeejii inversely each other walii ta'an jechaadha. With what? Respect to what? The reflections of what? The coordinate plane on the line y is equal to x. XY coordinate irratti gaafa kaasnu XY coordinate irratti gaafa kaasnu fakkeenyaaf bakki kuni A, B yoo kan ta'u taate the line y is equal to x kun pointii A, B dhaa fi pointii B, A kana akka line of reflection itti addaan baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani mastaawatii fayyadamuudhaan yoo of ilaale jechuudha. Imeejiin kan koo kallattii isaa jijjiiratee harki kan koo kan gara mirgaa ture gara bitaa, kan bitaa ture gara mirgaa, achi as kallattiin ni jijjiiramaa jechaadha. Kana jechuun they are what? Inversely each other walii ta'uu jechaadha. Faallaa walii ta'uu jechaadha. Yookaan garagaltoo walii ta'uu jechaadha. Ordered pairing A, B inni mirga ture bitatti. Inni bitaa ture mirgatti akka waan jijjiiramu ta'e jechaadha. Kana seechi gara bahaa ilaala yoo ta'e fakkaattiin goommoo maal ta'a? Gara lixaa achi as ilaalaa jechuudha. Mastaawatiin keenya akka the line of what reflection akka y is equal to x jennu jechuudha. Iddoo keenya kan jiru isa sana waan ta'eef. Or if any point AB is reflected by the mirror, the line y is equal to what? X. Then the images of what? P as a point AB is given by what? PA dhaan jechuudha.
riwaayee riflekshinii kutaa 11 boqonnaa 6 keessatti ni ilaaltu. Yeroo san haala salphaadhaan addaan baasuu hin dandeenya jechuudha. The point A, B reflected on the mirror of the line y is equal to x. Sarara y is equal to x kanarratti gaafa reflect ta'u imagine isaa immoo P prime B, E ta'a jechuudha. Ishii amma gubbatti kaasuudhaaf yaade jechuudha. Line y is equal to x kun akka eenyuti mirror. Line y is equal to x isaan addaan baasuu dandeenya. Fageenyi pointii AB kanaa fi line y is equal to x kana gidduu jiruu fi fageenyi pointii B, A gidduu jiru kun wal qixaa jechaadha. Fageenyi isaan gidduu jiru. As we have seen above, akkuma amma olitti jennetti, the point A, B and the point B, A are what? Inversely each other. Point A kana point B, A kana fi point A, B kana. They are what? Inversely each other. This distance and what? This distance are what? Equal. Jarri kun lamaan fageenyi jara kana lamaan point kanarraa kaasee yookaan line y is equal to x kanarraa kaasee hanga asii jiruu fi fageenyi hanga asii jiru wal qixa. Akka isa reefanii fakkii kan koo isiniin jedhe sana. Dura kan koo kan lafa kaasachee sana laala. Mastaatii sana duuba. Gaafa achi dhiyaadhu innis as dhiyaataa deema. Pointii B kana akkana gaafa siiqsu kunillee asii achi imagine isaa akkas siqa jechuudha. Akka line of reflection kan nu gargaaru immoo line kaminni this line y is equal to x kana jechuudha. Imagine haala kanaan uumamaa jechuudha. These images of AB with respect to the reflections of what? The line y is equal to x. Akka line of reflection kan nu gargaaru y is equal to x dha jechuudha. Graafikii kanarraa akka hubannutti. Pointiin AB kana reflect with the line y is equal to x dhaan gaafa reflect ta'u maal ta'e B, A ta'e jechuudha. Line of reflection yeroo jijjiiramu pointiileen ni jijjiirama waan ta'eef isa bal'inaan gaafa unit 6 geenne ni ilaalla. Steps we use what? To sketch the graph of what? Inverse relation. Graafii inverse relation tokko kaasuudhaan wantoonni nu hubachuu qabnu kun steepin nu hordofuu qabnu maal fa'a? Number 1. Understand what is the original relation. Dursa relation nu kenname sanuu beekuun nurraa eegama. Relation jalqaba nu kenname san original isaa. Relation kanaaf maal barbaanna? Paartii toorratti ilaalleera waan ta'eef doominii isaanii, reenjii isaanii ni barbaanna jechaadha. Doominii fi reenjii isaanii ni barbaanna jechaadha. Find the inverse relation from the original. From the given the original relation jalqaba nu kenname san irraa maal barbaanna? Inverse relation barbaanna. Inverse relation kanaaf immoo doominii fi reenjii barbaanna. It's very simple yeah. Jennee irraa sin dura laalleera waan ta'eef. The domains of the given the original relation is what? The ranges of what? Inverse relation ta'uu isaa laalleera jechaadha paartii 2 keessatti. The ranges of what? The given original relation is what? The domains of what? The inverse relation ta'uu isaa laalleera jechaadha. Then as I said, the main point is what? What is x-intercept? X eessatti akka qaxxaamuru laallaa jechaadha. X eessatti qaxxaamuru jechuun karaa biraatiin y is equal to 0 taasifneet gatii x bakka inni itti qaxxaamuru laalla. Y 0 taasifne jechuun karaa biraatiin x-intercept barbaanne jechaadha. Y intercept jechuun karaa biraatiin immoo x 0 taasifnaa jechaadha. Gatii x 0 taasifne gatii y intercept barbaanne. Find the points of intersection if it is necessary. Intersect wal gochuu danda'u? Wal gochuu dhiisuu danda'u. Yoo intersectionii qabaatan intersectionii isaanii ni barbaanna jechuudha.
Take the points and check the shaded region if it is what? Inequality. We say that if what? The given relation is what? Linear. Linear yoo ta'e domainii fi reenjiin isaanii real numberii ta'uu isaa ilaalle jenneerra. Domainii fi reenjiin isaa real numberii ta'a jenneerra. If what? The given relation is what? Y is equal to mx plus b dhaan formii kanaan yoo kan kennamu taate relationiin kenna. Domainii fi reenjiin kenna real numberii ta'uu isaa ilaalleerra. But if it is inequality less than greater than or greater or equal to less than or equal to mallattoolee akkanaa gidduu isaanii yoo jiraate maal ta'uu isaa ilaalleerra. The intersection shaded region ta'uu isaanii ilaalleerra waan ta'eef yeroo kana garamitti akka jedhamu maal goona? By taking the points, pointii fudhannee maal goona? Check goona jechaadha. The shaded region isa. Iddoo inni nu barbaachisetti slope illee barbaadu nurraa eegama. Slope barbaadu nurraa eegama. Asymptotic boqonnaa lamatti ni ilaalla. Waa'ee vertical asymptote, horizontal asymptote, oblique asymptote warroonti jedhamu jiru. If it is necessary yoo nu barbaachise. Axis of symmetry with respect to as origin y-axis ta'uu isaanii keessatti akka symmetry ta'u if it is necessarily jarriin kana barbaadu nu dirqama barbaachisaadha jechaadha. Gaafii nu kenname irratti hundaa'a, relationii nu kenname irratti hundaa'a. As the last informationoota kana hunda isaanii guunnee eegatu muranneen booda depending on the above informationii tokko tokko isaaniitti irratti hundoofne maal kaasne jechaadha? As the end graafii inverse relationii nu kennamisanii kaasna jecha. Graafii inverse relationii nu kennamisanii kaasna jecha. Fakkii kaasuudhaan dura wantoota fakkii kaasuudhaaf nu barbaachisan guuttachuun dirqama. Fakkii waan tokko wantoota kana eega guuttanneen booda fakkii isaa kaasuun waan nutti ulfaatu hin jiru waan ta'eef jechaadha. Example 1. Draw the graph of the given relation R and what? R inverse on the same coordinate. If R is equal to an ordered pairs of x, y such that x, y is an element of real number and the y is equal to 2x minus 2. 2x minus 2. Our relation is what? This y is equal to 2x minus 2 when x and the y is an element of what? A real number. Our R is equal to an ordered pairs of what? X, y such that x, y is an element of what? A real number. Y is equal to 2x minus 2. Y is equal to 2x minus 2. What is our domain? Of our real number because what? Is what? Linear equation. What about range? Range of R is equal to what? Also what? A real number. What about the slope? The slope is equal to 2. This what? Positive, yeah? Positive. Slope like this. What is y-intercept? Is equal to what? Minus 2. What about x-intercept? X-intercept is equal to what? By putting the value of what? Y is equal to 0. 2 x minus 2 is equal to y. This is equal to what? 0. 2x minus 2 is equal to 0. 2x is equal to what? 2. X is equal to what? 1. Our x-intercept is what? 1. Our y-intercept is what? 2. So, the graph of what?
y is equal to 2x minus 2 is what? This x? X equal to what? X-intercept? What? X-intercept is what? 1. What about y-intercept? Minus 2. This 1. Straight line. Y is equal to 2x minus 2. 2x minus 2. What's R inverse? R inverse is equal to unordered pairs of what? X comma y, such that x comma y is an element of what? A real number. Y is equal to 2x minus 2. We interchange bakka wal jijjiirra x dha fi y. Bakka x y, bakka y immoo x taasifna jecha. X is equal to 2y minus 2. This implies that 2y is equal to x plus 2. Y is equal to 1 over 2x plus 2 over 2. Y is equal to 1 over 2x plus y. This is our R inverse. Is equal to unordered pairs of what? X comma y, such that x comma y is an element of what? Real number. Y is equal to what? 1 over 2x plus 1. Y is equal to 1 over 2x plus 1. This is our R inverse. R inverse is equal to unordered pairs of x comma y, such that x comma y is an element of what? A real number. X is equal to 2y minus 2. And R inverse is equal to unordered pairs of y comma x. Karaalee lamaan barbaada waan ta'eef. When x such that when x comma y is an element of what? A real number. Y is equal to 2x minus 2. Karaa kanaan barbaadu. Meeshii kanarraa x is equal to 2y minus 2 waan ta'eef our relation 2y is equal to x plus 2. Y is equal to 1 over 2 x plus 1. This is our what? Inverse relation. For this R inverse, x intercept, y intercept slope. Y intercepting keenya maal ta'a? 1 ta'a jecha. What about x intercept? By putting the value of what? Y is equal to 0. 2 times 0 is equal to x plus x plus 2. 0 is equal to x plus 2. X is equal to minus 2. X is equal to minus 2. What about the slope? 1 over 2. So the graph
of y is equal to 1 over 2x plus 1 x eessatti qaxxaamura? Minus 2 irratti qaxxaamura. Y eessatti qaxxaamura? 1 irratti qaxxaamura. Sloopin isaa maalidha? Straight line positive waan ta'eef akkasi deema jira. Y is equal to 1 over 2x plus 1 iti. Is this R inverse dhabi and what? R'n keenya kun immoo intersectii wal ilaalama. Intersection point jira lamaanii barbaanna. Bakka jarri kun lamaan itti wal qaxxaamura. Y is equal to 2x minus 2 dhafi y is equal to 1 over 2x plus 1. Y is equal to y dha waan ta'eef 2x minus 2 is equal to 1 over 2x plus 1. 2x minus 1 over 2x is equal to 1 plus 2. 3 over 2 x was equal to 3. X is equal to 3 times what? 2 over 3. These 3 cancel each other. The value of x is equal to what? 2. Y is equal to 1 over 2x plus 1. Y is equal to 2 over 2 plus 1. Y is equal to what? 2. So, bakki x fi y keenya itti wal qaxxaamuran x is equal to 2 dhaafi y is equal to 2 irratti wal qaxxaamuru jechaadha. Hariiroon keenya fi inverse relationiin keenya kun r inverse fi r keenya kun lamaan wal qaxxaamuru jechaadha jarri kun lamaan. When we sketch the graph of what? R and what? R inverse on the same coordinate. Walumaa galatti giraafii keenya giraafii r is equal to an ordered pairs of x, y is equal to 2x minus 2 dhaafi giraafii r inverse keenya y is equal to 1 over 2x plus 1 kana the same coordinate irratti yookaan coordinate tokko irratti gaafa kaasnu giraafiin keenya ishii kana fakkaata. This intersection point is what? 2, 2 dha jechuudha. Inni kun giraafii nuti giraafii y is equal to 1 over 2x plus 1 jechuudha. Inni kun immoo giraafii nuti giraafii y is equal to 2x minus 2 jechuudha. The line of reflection y is equal to at this point as bakka kanatti gatiin x fi gatiin y wal qixa. Imagine ishii asii kun inversiin ishii immoo as taate jechuudha. By reflecting the line y is equal to x akkuma jalqaba asitti ilaalle. Fakkii ishii kanaa yookaan poointii kanaa fi poointiin kun osoo a, b taate bakkun immoo maal ta'a jechuudha karaa biraatiin b, a ta'a jechuudha. The distance between this and the distance between these are what? Equal. Fageenyi jara lamaan gidduu jiru wal qixa jechuudha.
Kanaafuu giraafii kana lamaan bakka tokkotti yoo kaasnu isa kana fakkaata jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. But osoo fakkeenya y is equal to x plus 4 kan jedhuu fi relationiin keenya y is equal to x plus 4 osoo jedhee inversiin keenya maal ta'a? X is equal to y plus 4 ta'a jechuudha. At that time y is equal to x minus 4 ta'a jechuudha. Gaafa kana wal qaxxaamuruu dhiisuu isa jalqabaatiif gatiin y intercept meeqa? 4. X intercept meeqa? Minus 4. Inni kun akkasitti ture. Inni tokko immoo gatiin x intercept isaa meeqa? 4. Y intercept isaa minus 4. Inni kun akkasitti ture. They are parallel. Line of reflection keenya nunni y is equal to x plus 4. Y is equal to x minus 4. Y is equal to x. Akka jarri lama waliin qaxxaamure maal irraa argina? Y is equal to x plus 4 dhaa fi y is equal to x minus 4 gaafa walitti fidnu x plus 4 is equal to x minus 4 ta'a. X minus x is equal to minus 4 minus 4 ta'a. 0 is equal to minus 80 ta'a jechuudha. This is false. False ta'e jechuun maal jechuudha? They have no intersection. Jarri kun lamaan intersection point hin qaban jechuudha. Walitti hin bu'anii jechuudha. They are parallel. Slope isaanii maal waan ta'e? Wal qixa waan ta'e. Kanaaf intersection point waliin hin qabanii jechaadha. Kan hin qabnellee jiru, kan qabullee jiru jechaadha. Inversii isaanii gaafa barbaadu. Maatiiwwan abdii akkaadaamii hundi keessan chaanaalii keenya chaanaalii abdii akkaadaamii subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa jecha. Example 2 sketch the graph of the inverse relation r is equal to unordered pairs of what x comma y. X comma y is what? Items of real number y greater than x square minus 1 and what? Y less than or equal to x plus 1. First, r inverse is equal to, we find r inverse, unordered pairs of x comma y such that x comma y is an element of real number x greater than y square minus 1 and x less than or equal to y plus 1. Y is greater or equal to x minus 1. Or r inverse is equal to unordered pairs of what? Y comma x such that x comma y is an element of what? A real number y is greater than x square minus 1 and y is less than or equal to x plus 1. From the first, x greater than y square minus 1 and y greater or equal to x minus 1. Y square less than x plus 1. For y square less than x plus 1, y square is equal to x plus 1. We find x intercept and y intercept. X intercept our bar. Gati y maal taasisuudha? 0 taasisuudha. 0 square is equal to x plus 1. X plus 1 is equal to 0. X is equal to minus 1. Y intercepting
x 0 taasisuudhaan this is equal to y square is equal to 0 plus 1, y square is equal to 1, y is equal to under radical of 1, y is equal to plus or minus 1. So our graph less than it. Mallattoon jiru lamaan gidduu jirtu. Sararri citaadha jecha. Minus 1 irratti qaxxaamura. 1 irratti qaxxaamura. Minus 1 irratti qaxxaamura jecha. Sararri keenya sararri citaadha. Paraboollaa gara mirgaatti ilaala. Take 0,0. Y square less than x plus 1 jedha waan ta'eef 0 square less than 0 plus 1 dha. 0 less than 1 dha. This is true. Kanaafuu keessa isaatu dibamaa jechaadha. Gara 0tti dibamaa jechaadha. Garri kun keessa isaan dibamaa jechaadha. This is our relation inverse y square less than x plus 1 dha jechaadha. As a second, y greater or equal to x minus 1 kan jedhamudha. Y is equal to x minus 1. X intercept x is equal to 1. Y intercept y is equal to minus 1. The slope 1. Sararichi immoo sarara maalidha? Wal qabataadha. Akkasitti argaa jechuudha. Ol immoo gaddifnaa laatu. Ol immoo gaddifnaa laatu. Take 0,0. 0 is greater or equal to 0 minus 1. 0 greater or equal to minus 1. Maal keessa buusuudhaan isa kana keessa buusuudhaan. This is what? Kanaafuu gadi dhinnaa jechaadha. As a third intersection point y square is equal to x plus y dhafi y is equal to x minus y dhafi. Y is equal to y ta'a waan ta'eef x minus 1 the whole square is equal to x plus 1. X square minus 2x plus 1 is equal to x plus 1. X square minus 2x minus x plus 1 minus 1 is equal to 0. X square minus 3x is equal to 0. X into x minus 3 is equal to what? 0. X is equal to 0 or x is equal to what? 3. When x is equal to 0, y is equal to what? X minus y dha waan ta'eef y is equal to 0 minus 1, y is equal to what? Minus 1. When x is equal to 3, y is equal to 3 minus 1, y is equal to 2. Bakki jara walitti qaxxaamuran maal ta'a jechaadha? Intersection pointing kenna 0, minus y dhafi 3,2 ta'a jechaadha. Generally, our graph of the given inverse relation is what? Look like below.
This point is what? The points of intersection 3, 2. This what? Minus 1, 0. This what? 1, 0. This what? 0, minus 1. Bakki jalatti wal qaxxaamuran ishii kana jechuudha. Duwwaa fi negatiiva tokkoo fi 3 fi 2 jechuudha. This regioniin kun this is our inverse is equal to another pairs of x, y such that y square less than x plus 1 and y greater than or equal to x minus 1 when x, y is so what? Real. This all about this lesson. Kabajamtoota maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan har'aaf waa'ee maalii haasa'e? The graph of inverse relation. Step to use the sketch the graph of inverse relation. Line of relation y is equal to x. Relationship between what? The graph of the given relation what? With the graph of what? Inverse relation. This is a summary of what? Today's lesson. Maatiiwwan Abdii Akaadaamii hundi keessan har'aaf kan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Qabiyyee keenya kan itti aanu part 4 about what? Types of functioning. Hanga wal agarrutti nagaan naaf turaa jecha. Kanaalii keenya chaanaalii Abdii Akaadaamii subscribe, like, share gochuun dagatinaa jecha. Learn smart, shine bright with Abdii Akaadaamii.